Ashama akkam jirtu ilmaan Oromoo hundi keessan baga jiraattan biyya keessaa biyya alaa jirtan baga gammaddan baga gammanne. Egaa maqaan koo Habtaamuu Lamuuti. Habtaamuu Lamuu sagantaa qaanqee shawuu dhiyeessuun beekama. Har'a garuu akka qaanqee shawuutti tun taane akka Habtaamuuttan dhufe. Gaafan akka Habtaamuutti dhufe siin taasa'u eenyuun bakka bu'ee akka artistiitu tun taane akkuma ilma Oromoo tokkotti haasa'uu barbaada. Akka sagantaa qaanqee shawuuttis miti. Viidiyoo koo live videodhaan haasa'uutu man danda'u. Live video irratti al tokko yaadi namaa namarkaa faca'a barreeffama dhufurraan kan ka'e. Kanaafan viidiyoo kana waraabee isiniif gallakkisuuf dirqame. Innis waa'ee irreecha bara 2017 ilaalchiseeti. Barri 2017 kun anaa fi jireenya koo keessatti bara injifannooti. Bara gammachuuti. Ayyaana irreecha bara 2012 irraa kaaseen biyyan jiraadhu biyya Kanaadaa irraa biyya keessa dhaqeen ayyaaneffachaa ture. Yeroon naquu haaromeen gala. Keessi koo na haaroma. Biyya alaa kana keessa biyya qofaa jiraatan keessaa biyya lammiin ofiin baay'anne keessa jiraadheen biyya koo keessa dhaqeen gaafan saba koo arge saba kooti wajjin irreeffadhee saba kooti wajjin gammadee ummata koo gidduu oolee gaafan deebi'u gammachuun koo daangaan qabu waggaan yoom ga'a jedheen waggaan eeggachaa ture. Haa ta'u malee bara 2016 ayyaana biyya keessatti gaggeeffame ayyaana irreecha irratti hirmaachuu hin dandeenye. Sababiin isaas haaluma yeroo sana biyya keessatti fincilli ta'e irraan. Bara 2017 akkuma kana. Barri 2017 garuu hunda keenyaaf yeroo sodhaa ture. Uummanni Oromoo biyya keessaa amantaa kiristaanaa inni qabu charchii keessatti inni Islaamaa maskida keessatti namoonni bakka bakkatti waaqatti bu'aa turan. Sababiin isaa barri 2016 bara dukkanaa bara gaddaa ture. Oromoon yeroo ayyaana irreeffatu ganna gara bonaatti gaafa darbu gammadee dukkanaa ifatti dabarre jedhee yeroo itti waaqa isaa irreeffatu keessa dukkana keessaa ba'uun hanqatee dukkana keessatti hafe. Ilmaan Oromoo qaqqaalii beektota Oromoo egeree Oromiyaa shamarran dardara keenya hedduutu 700 ol shallagamantu manaa ba'anii bakkeetti hafe. Kanaaf barri sun bara gaddaa ture. Oromoo ta'ee namni hin gaddin hin jiru. Haga iji keenya nu keessatti baddutti bo'aa turre. Baay'ee uummanni Oromoo akka saba xiqqootti akka bineensaatti yeroo itti adamfamee ilmaan Oromoo bineensi nyaatee inni kaan karaatti hafee inni kaan mana hidhaa keessatti dararamu bara kanas immoo kanan nu mudataa jennee eegaa turre. Haa ta'u garuu Waaqayyoon seenaa jijjiire. Waaqa kanaaf waaqa isa kana nu godhe hundumaaf galanni guddaan isaa galchuu barbaada. Seenaa kan jijjiiru Waaqayyoo duwwaadha. Nagaa kan buusu Waaqayyoo duwwaadha. Seenaa ilma namaa kan jijjiiru, seenaa biyyaa kan jijjiiru, seenaa du'aa gammachuutti kan jijjiiru, seenaa dukkanaa ifatti kan jijjiiru Waaqa duwwaadha. Irreechi bara 2017 irraa baay'een gammade. Gammachuun koos daangaa hin qabu. Waaqa koos nan galateeffadhe. Waaqaa gadittis warroota shoora gurguddaa taphatan ayyaanni kun ayyaana milkii ayyaana nagaa akka ta'uuf halkanii guyyaa irratti hojjetan halkanii guyyaa irratti dadhaban jireenya isaanii guutuu ari'atama dhufu dararama dhufu hundumaa fudhachuudhaaf laphee isaanii fuulduratti kennanii irratti hojjetan abbootii gadaa mootummaa naannoo Oromiyaa qeerroo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu dardara Oromoo hundumaa galateeffachuun barbaada. Poolisiin naannoo Oromiyaas. Nu boonsitan nan boone keessa kootu dadhaa dhuge nan quruphise bara gaddaa gammachuutti nuuf jijjiirtan bara diinni keenya itti gammaduudhaaf eegaa turetti gammachuutti mataa keenya ol qabanne akka deemnu nu gootan. Kanaafin galatoomaa isiniin jechuu barbaade. Oromoon tokkummaadhaan akkasitti yoo waliin wajjin hojjete abbaan fedheen seenuu fuuldura dhaabbachuu hin dandeessu. Kanaaf nu boonsitan keessumattuu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa hammana jedheemmatti isin galateeffadhuun qabu. Abbootiin gadaa, poolisiin naannoo Oromiyaa, shamarran dardarri Oromoo, qeerroon Oromoo, foolleen Oromoo hundi keessan galata guddaa qabdu. Tarii isin biratti gaafa namni du'u ijaan yoo waan agartanii fi hamma tokko waa isinitti hin fakkaatu ta'a. Sababiin isaa keessa jirtu adda abdii gootan ta'a.
nuuf garuu biyya ilma namaa miti. Ilmoon bineensaa mirgatti argate. Ilmoon bineensaa itti kabajamu keessa jirra waan ta'eef lubbuun Oromoo tokko biyya keessaa gaafa garmalee dhabamtu dhiigni ilmaan Oromoo gaafa dhangala'u hammana jedhee isinitti ibsuu hin danda'u. Fagoo jirra. Bira jiraannee ijaan agarree awwaallee dhiigarraa dhignee carqii ofirraa fuunee dhiiga isaanii hiinee fi yookaan duukaa madoofnee hin qabbaneeffannu. Fagoo teenye garuu hin yaaddofna baay'ee. Gadda guddaa keessatti ukkaamamne. Gadda guddaatu nurratti ta'a. Kana hundumaa nuuf jijjiirtan. Kanatu baay'ee na gammachiise. Kanaafan isin galateeffachuu dhufe. Kanaafan gammade. Gammachuun kana caalu hin jiru naaf. Bilisummaan 2017 irreecha irratti ta'e irreecha akkasii argee hin beeku. Waggaa 4 naqe. Ergiin biyya alaa dhufe. Otoon biyya alaa dhufe waggaa 2 naqe. Garuu kan 2017 irra hafuu kootti illee nan sheena. Garuu Oromootutti gammade waan ta'eef gammachuun Oromoo anaaf gammachuu kooti. Qucubel tanas utuu hin jedhin Oromoon biyya isaa keessatti ba'ee waan fedhe deeggaree akka barbaadetti ba'ee waan barbaade uffatee waan barbaade haasa'ee manatti gale. Waaqayyoof galanna ta'u. Abbootii gadaa ulfaadhaa nuuf jiraadhaa. Obbo Bayyanaa galata guddaan isiniif qaba. Obbo Lammaan galata guddaan isiniif qaba. Kaabinoonni naannoo Oromiyaa halkanii guyyaa wanta kana irratti hojjettan tokkoon keessan maqaa keessan dha'uu baadhe galata guddaan isiniif qaba. Warroota hedduu hojjetan maqaan beeknetu jira ta'a. Kanaaf komatamuu hin barbaadu. Hunda keessan walitti qabeen isin galateeffadha. Dardarree Oromoo, qeerroon Oromoo, na boonsitan nan boone, nan beeka. Dhaqeen beeka wanta ta'eef. Poolisiin naannoo Oromiyaa, artistoonni Oromoo bakka sanatti argamtan hundi keessan galata guddaan isiniif qaba. Hammana jedhee ibsuu hin danda'u. Gammachuun qaba. Gammachuun koo daangaa hin qabu. Akkasumas uummata Oromoo biyya alaa jiraniifan dhaamsa xiqqoo jedhamuu fi barbaada. Xiqqoo warri diyaasporaa keessa jirru kuni jaalalli keenyas overdooziidha. Jibbi keenyas overdooziidha. Oromoon akka jedhu iji gaara kana duubatti waan agarre kan mutaan of keessaa baasanidha. Iji gaara kana duubatti waan agarre kan mutaan of keessaa baasanii. Jaalalli keenya overdoozii waan ta'eef waan biraa jaallachuu hin dandeenyu. Waan jaallatu sanatti immoo gaafa waa dhufu isumaaf mormuudhaaf, isumaaf loluudhaaf yeroo keenya gubna. Jibbi keenyas overdoozii waan ta'eef namicha jibbinu sun waan gaarii tokko yoo hojjete nutti mul'atu. Sababiin isaa sammuu keenya kan guute jibbaan waan ta'eef. Tu baalaansii goone gaariidha. Waan argaa jirrutti galateeffanne, waan xiqqoo agarretti yoo galateeffanne guddaa agarra. Waan ijaan argarretti yoo itti namanne ta'e isa dhufuuf jedhuttis amanuu hin dandeenyu. Kanaafi waan deemaa jiru hundumaatti baalaansii gochuun gaariidha. Baay'ee jarjarrees komachuuf arrabsuurraa, baay'ee jarjarrees faarsuuf dhaaduurraa giddu galeessa taane yoo laalle gaariidha. Garuu ilma namaa miti Waaqiyyuu waan hojjetetti galata barbaada waan ta'eef warroota waan xiqqoo hojjetanii nutti agarsiisan immoo galateeffachuun dirqama. Akka isaan waan gaarii hojjetaniif fedhiin Oromoo kanaan raawwata miti. Kana booda waan guddaa jira. Isee har'a arganne gubbaarratti garuu galatoomaa hojjenne isa guddaa sana agarra. Qabsoon hadhooftuudha. Utuma hadhooftu garuu dhugu. Waanan filadhe duwwaa, waanan jaalladhe duwwaa, waanan waadaatti gale duwwaa otoo hin taane waan jijjiirama fidu hundumaa irratti garuu walii galuu qabna. Yoo kaayyoon keenya kaayyoo uummataa ta'eef, yoo giddu galeessi keenya uummata ta'eef sababii walitti nuun finneef sababii walii wajjin hojjechuu hin dandeenyeef tokko hin jiru. Yoo fedhii dhuunfaa keenyaaf ta'e garuu waan fedhii dhuunfaa keenyaa eegu duwwaa sana duwwaa advaanteejii mataa keenyaa eegganna. Kanaafi mee baalaansii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Jaalala keenyas overdooziin goonu, jibba keenyas overdooziin goonu giddu galeessumatti akka abiddaa yoo irraa siqan namatti qorra, yoo itti siqan nama guba.
karkarfachuun gaariidha. Waan agarreetti garuu itti galateeffachuun dirqama. Ifa xiqqoo nutti agarsiisaa jiru, ifa xiqqoo agarre kanaan thank you jechuun barbaada. Jabaadhaan hin jedhamu warra biyya keessaa hojjetan ni ulfaata xiqqoo maqaa isaanii gaafa dhageessu Oppiidiyoo gaafa jiran baay'ee ulfaata. Maaliif waggaa 25 an akka kootti jibbiinsa duwwaa keessa koo guute jibbiinsa isaanii yeroo isaan na tuman yeroo isaan na caccabsan yeroo isaan ana hidhan hin beeka. Garuu ummata kootiif waan ta'e irratti dirqama. Inni barra hin gaddaa fi inni waggaa 20 har'aa fi inni irraa immoo tokko miti. Haala jijjiirama dhufaa jiru kana keessatti garuu irratti hirmaachuun qooda Oromummaatu baay'ee natti tola. Karaa dandeenye qabsoon dirqama karaan jedhe duwwaa kanatti jette duwwaa miti. Qabsoon karaa dandeenye hundumaan irratti hirmaachuudha. Inni faarfantu faarfata isaatiin, inni sirbu sirba isaatiin, inni dhukaasu isa dhukaasuun, inni barsiisu isa barsiisuun daboodha. Egaa waan na dhaggeeffattaniif fayyadaa yaada koo kana yoo isinii ta'e sheerii naa godhaa. Ammas irra deebi'een jedhaa hojii ciccimoo hojjettan baay'een isin galateeffadha. Irreechi bara 2017 yeroo milkii, yeroo gaarii, yeroo gammachuu ture. Hojiin hojjetame hojii boonsaadha. Mootummaa naannoo Oromiyaa jabaadhaa akka kanatti itti fufaa. Abbootiin gadaa keenya jabaadhaa. Qeerroon keenya jabaadhaa. Yeeyyiin keenya jabaadhaa. Foolleen keenya jabaadhaa. Poolisiin naannoo Oromiyaa akkas jabaadhaa. Surraalee hedduun arge kan hundumaa tokko tokkoon fidee irratti haasa'uun gatiin qabu. Garuu waan baay'een argaa jira. Artistooti keenya jabaadhaa. Naaf jiraadhaa. Ulfaadhaa. Habtaamuu Lamuuti hedduun namooti baay'een keessaan naa barreessuudhaan friend request erguudhaan Facebook irratti immoo hiriyummaa na gaafachaa jirtan kan namaa kennamu 5,000 duwwaadha. Isaa ol isinii fuuchuu hin danda'u waan ta'eef deebii keessan isiniif hin deebifne asumarraan isinii deebisaa. Nama amma dhufaa jiru kana friend request keessan furachuu waan hin dandeenyeef bakkuma follow it sagantaa koos yaadan daddabarsu tokkos hordofuu dandeessu. Naaf jiraadhaa baay'een isin jaalladhaa. Gadaan gadaa bilisummaati ni moona. Oromoon ummata bal'aadha, ummata goota. Hin moona. Hin moona. Lama shanko dale jisu farda bagada gari hinare jisu badu farda yo duli debite hidatu mudi yo orbike nite chaftu lama shanko dale jisu fardi goti chak gari hinare jisu Channi keti gulya biti iddo garasi yaddu sanakiti itti koli galeke ya bidaleke malafali lamike rabab duri dula de maya rabab duri dula de maya abba dula tu kagesa ya jole abba dula tu kagesa ya jole ada sike kota muda ya fole ada sike kota muda ya fole malkaf tulu dura demti ya jole malkaf tulu dura demti ya jole inga tugada dagina nara inna kuganda kulina nara inga nugada dagina nara inna kuganda kulina nara siyara nara nuyara rabira hora buna ya fode rabira hora buna ya fode yo hamates wajinduna ya jole yo hamates wajinduna ya jole
Olef dabale tu ega tadanga. Dangan jam nambar onnen kona diga. Hingga tu gada Hinna buganda Hingga tu gada Hinna nuganda Lama shanko dale jisu farda bagada gari hinare jisu badu farda yo duli debite hidaddu muddi yo orbi kelite chaftu lama shanko dale jisu fardi goti chak gari hinare jisu Dalem gachanni keti buliya biti iddo garasi yaddu sanaditi itti koli galeke ya bidaleke magawali lambike Lulis koner gagal mese gadako enyu nadaba nambe kakarako nabdatini barango fitesa Ada tu beka serna fi Singa tu gada Hinna ku ganda Hinga nu gada Hinna ku ganda Rabira horabuna ya fode Yo hamadez wa jinduna ya jole Olef dabale tu ega tadanga Dangan jam nambar onnen kona diga Hingga tu gada Hinna ku ganda Hingga nu gada Hinna ku ganda Aya Studio